keessan fayyaadhaan nagaadha galata rabbii wanni ibsu barbaadu har'a warreeto ejentii taatan warreen ejentii taatan ejentii itti fayyadamaa jirtan faayidaa ejentii isin beeytanii kanaaf faayidaan isaa maali waan jechuun isiniif ibsu barbaada takkaffaa irratti yuutuubii banannee jirra yuutuubii dureen qabna garuu har'a itti deebinee jirra yuutuubii waggaa 5 fayyadamaa turre har'a itti deebinee jirra yuutuubii kanarratti waan garagaraa barnoota waa'ee poppoo akkasuma miidiyaalee biraatis asirratti gadhiisuudhaaf deemna yuutuubii kanarra viidiyoolee takka jira viidiyoolee tan laayik gootanii akkasitti viidiyoolee dhuftaniif daawwattanii jechuudha yuutuubii kana sabskiraayib gootanii sheerillee namaa gootan barnoota garagaraa asirra gadhiifna yuutuubiilee garagaraa ni qabna ture koopiraayitiidhaan nu jalaa bade fakkeenyaaf kilaasikaala garagaraa waanuma barnoota akkanaa feesbuukii fi yuutuubiitti irra turre isaaf kilaasikaalii koopiraayitii jala keenye osoon anu hin beekin jechuudha. Na jalaa gubatee jira na jalaa gubatee ture kanaaf amma waa'ee poppootii fi akkasuma waa'ee biraatis barnoota asirratti dabarsu deema yuutuubii kana gammeetee jira seenaatii sabskiraayibii godhaartii akkasitti waliin deemnaan isiniin jaa liinkii isaa namoota beeytaniif sheerii godhaati akka sabskiraayibii godhan afeeraan isiniin jaa karaa hundaan haa jiraannuun isiniin jaa fakkeenyaaf warri ejentii taatan maal faadha seetan namoonni amma dammaqanii jiran dammaqanii faayidaa ejentii harkanii namni haalaan itti fayyadamaa jira ejentii jechuudha ejentii taatanii kooyinarra qayyarachuu qofaa miti amma fakkeenyaaf yoo laayifii kanarra kana dhufte namatu asirra guutee jira viidiyoo kanarra yoo gattu qemma waa'ee ejentii barsiisu jirti isiin tun namoota haarawaa asitti hasammachaa jirti namoota haarawaa hammachaa jirti akkanatti hojjechuudha fakkeenyaaf akka isii kanatti hojjechuudha isiin tun dalaga jirti dalagaa amma osoo hin ta'in dalagaa fuulduratti hojjechaa jirti jechuudha fakkeenyaaf onlaayinan seentu daataan sii cufaadha yeroo ol deebitu kooyina miliyoona takkatti ol deebiti pooyintii miliyoona takka jechuudha warri nu dura jira warri ejentii irraa ta'aa dhufni hundi akkas jiran amma sadarkaa sanirra jiran isaan san dammaqanii ifii isaaniitti jechuu dureen dhiisanii turan ammatti deebi'anii bu'aa isaa arganii haala kanaan laayifirra oolaa jiran kanaaf akkanatti seenaa jechuu kiyya osoo hin ta'in isinii mijjechuu baatus namoota leevilii takka paarsantii leevilii takka jiru amma fakkeenyaaf nama kana yoon dargattu ke waan inni jiru isin argisiisa la amma tuni aliina tajaajiltuun paarsantii kanarra jirti garuu nama 00 ta'e nama paarsantiin isaa 00 ta'e leevilii isaa dargattu ittanii keessaanuu dubbiftanii ejentii galmeeffattan maaliif yoo jettan ejentiin bu'aa qaba akkamitti bu'aa qaba yoo jettan namni tokko namni ejentii keessanii yoo bakka biraati exchange godhe asif poointii isinii saaba namni tokko laayifichi yoo seene asif poointii isinii saaba koomishinii keessan jechuudha nama san irraa mureetii kan isinii saabaa jiru namni san fayyadamaa ta'uu isaatiif siif kannaa jira malee nama san irraa nama sanis miidheetii miti kanaaf atis nama fayyaddee namni sirraa fayyadamuu qabaa jechuudha atis namarraa fayyadamuu qabda atis nama fayyaduu qabda waan beeytu itti himtee jechuudha namoonni keenya amma irra guddaan nama keenyaa miti asirratti kaasirratti wanta ta'ee jiru namoota keenyaa miti namoota afaan oromootiin dubbatanii warra afaan oromoo beekuuf galchanii miti jechuudha kanaaf sabaddaan qooduu kiyyaa miti kan inni akkana jiru sabaddaan qooduu kiyyaa miti afaan kanaan namaa galaa namni afaan kanaan akkana sii galchu hin jiru jechuu kiyya malee namni jiru namni muraasa sanis dilas hin fayyadaman akkaataa silaa namoonni kaan itti fayyadamanii namaaf ibsanii bu'aa argatan kanatti namaaf wanta godhaan jiran kanaaf isinis fayyadamtanii bu'aa sanis argachuu qabdanii jechuun barbaade fakkeenyaaf haala kamiin namaa kafala isin seetan jalqaba ejentii irra dhuftallaa paarsantii ejentii keessanii leevilii guddifachuunis faayidaa qabdu exchange godhuunis faayidaa qabdu leevilii keessan ni guddifattan exchanges ni gootan warri isin jala jirus exchange ni godha leevilii isaa ni guddisa leevilii jechuun kana qofaa miti kan silaa asirraa kana qofaa miti leeviliin kana qofaa miti isa kanaa miti leeviliin kana guddisuun keessan as gadi si fayyada leevilii ejentiidha jechuudha amma fakkeenyaaf ejentii irra yoo gattu ke akkaataa ittiin naa dhufu isin argisiisa haala kanaan dhufa paarsantichi sallaal paarsantii san ilaallachuu qabdan 12 16 achirra gattuita ilaalaa haala kanaan jira amma kana keessaa beeyani paarsantii 20 naa isaabuudhaaf meeqarra jira miliyoona 15 qofa na gaafataa jechuudha kana keessaa beeyee paarsantii 20 naa isaabuudhaaf paarsantii 20 siisaa beeyee jechuun waan guddaadha akkasumas kana keessaa baatee kabiraa seenu jechuun waan guddaadha kunis guddannaan
mana teessee nyaattaa dhugaa rabbii dhugaan sin jaa mana teessanii nyaatanii fakkeenyaaf biyya feete jiraadhu akka feete jiraadhu bilbilli kun yoo si duraan bade ol deebinitee akaawuntii keesseennan bilbila biraa irraa bitatteetuma gad deebita bilbila biraa bitatteetuma itti deebi'attaa jechuudha. Kanaaf faayidaa ejentiitis akkana beekaati ejentiis fayyadamaan isin jaa parsantii haala kanaan isin guddisa namoonni gaafii qabdan naa barreessaadha gaafii keessan irratti hundaa'eetiin anis akkasi viidiyoo biraa hojjedha gaafii keessan irratti hundaa'eetiin viidiyoo biraa isin hojjedha akkana nagaan tura.